Ashama harkifuuni dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa turre addas seenaa goota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtii keessan afaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaati. Artist Hacaaluu Hundeessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa eenyutu waddeessa eenyutu jaldeessa akka jedhu sirbaa isaa hedduu uummata biratti fudhatama kan argatedha. Sirbaa qeenxee mata dureen jirra jedhu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa tibba gadi dhiiseen gamnummaa jaalatummaa guddaa horate. Hacaaluun weelleewwan afaan Oromoo ciigoo masakaman qora qalbii fi faayidaa uummata Oromoo jalanqisiisan aartii midhaagsee gurra uummataan gahuun beekamtii guddaa horatedha. Weellisaa Daawit Mokonnon fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaa hiree ganamaa isaa akka ta'e amana. Ijoollummaa kooti kaasee afaan gabii nan qabu eenyumaan sirba jedhe. Bakki dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbilee fi loon tiksaa guddachuu isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaaree jira. Naannoo manneen barnootaaf gumiiwwan keessattis sirbaa itti fufee jira. Abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kan hin jaalanne aaddee guddattuu horaa garuu gammadoo turan. Abbaan koo doktorummaa fi profeesarummaa kan jaalatu sirbatu mana hin godhattu alallee taati jechuun isaanii har'as ni yaadata. Hidhaan qorsuma dhiiraati. Weellisaan Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa ta'ee wanta isa mudate jireenya isaa jijjiira. Umrii isaa waggaa 17tti akka lakkoofsa Habashaatti yookaan bara 1995tti hanga bara 2000tti Calcallee Amboo keessa ture. Shakkamaan akka hidhamee dubbata. Akkaataa barnoota Oromoo tokkotti waanuma barataan Oromoo gahurra dhaqqabe kan biraa miti. Wanti haaruun hin jiru jedhe. Calcalleen Amboo alatti Finfinnee dhufees torbaan tokkoof maakalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaa isaa gaafa dubbisu dhufan jabaa dhugurbaa hidhaan qorsuma dhiiraati jechuun jajjabeessaa turan. Sirba isaa jibbiinsa ijoollummaa hidhaatiin hamilee isaa cabsa jedhee sodaata. Manni hidhaa garuu waan abbaa isaa isarratti jibbe akka guddifatu isa gargaare. Hacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Isa duraa ani sagaleedhaan weellisuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuu hin beeku ture. Kan baree mana hidhaa keessatti jedhe. Albama jalqabaa keessa sirboota 9 achittiin fixee bahe. Walaloos yeedaloos barreesse. Manni hidhaa Amboo Hacaaluuf mana barumsaa ture. Namoota gurguddoo akka galaa galaafate yaadan qaba. Akka abbaan jedhanis qaroomfameera. Sirba qeenxee jirra jedhu Hacaaluun haaraa gadhiisee jaalatamee jira. Amma tokko bilchaadhee akkan bahu na godhe. Waan hunda of eeggannoodhaan akka raawwadhu na taasise. Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filatetti hin amanne. Daandiin inni barumsaa akka ta'u yaalanis hin taane. Isaanis innis yaada hin kaasne. Gammachuu hin qaban jechumaa miti. Sirbaa weellisaa hangafaa Wasanoo Didoo jabbilee takkoo gaafa sirbe guddaa gammadan ilma abbaa caaletti fudhatan. Guddatu ilmi kee reefuu sirbite jechuun isaa harmee isaarra dhagahe. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma dhalchan dhaabsisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromoo ture. Weellee fi siyaasaa keessa artistii Oromoo hedduu fi weellee waan weellisan biraan galan miti. Aarsaa qaba. Yeroo dheeraa eegalee kan ture. Eegaa Hacaaluun kanatti dabalame sagalee isaa qarree keessa hin turre. Dafee gurra uummataa seene. Kanaaf immoo ergaa fi eegni weelleen dabarsu akkaan jaalatama guddaa gumaatu mala. Maqaa isaanii albama 2 qaba. Sanyii mootii fi waa'ee keenya. Ergasii booda garuu sirba qeenxee xiyyeeffate. Guddas milkaa'ee jira. Sirbi qeenxeen isaa maalan jira waggaa 2 ol dura gadi lakkifame har'as jaalatamaadha. Sirba qeenxee jirra jedhu haaraa gadhiifames gamanumaan jaalatama guddaa argatee jira.
Weellisaan Hacaaluu Hundeessaa mata dureewwan qalbii uummataa qabu weellisuun gurra horata. Muuziqaan gurra isaaf malu. Hacaaluun yoon fuula guure muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firan itti horadhes diinas itti horadhe. Muuziqaan ana keessa kootti akkaataa jireenya saba kiyyaa kan inni ittiin ibsu. Quuqama garaa kiyyaa kan ittiin ibsu. Muuziqaa waan hunduma kiyya anaaf jedhe. Artistiin Daawit uummataati gaafa aartiin waan uummataa quuqe as baase uummannis hangasuma deebisa. Maalan jiraa yeroo Hacaaluun gadhiisu hagana jaalatama jedhee hin tilmaamne ture. Maalan jiraan waanuma kiyya keessan barreesse uummatni battalumatti galeeraaf kunis gaafatee galeef kaan immoo uummanni barruu anaaf gammachuudha. Uummanni waan kana baruun anaaf gammachuu guddaadha jedhe. Namoonni hedduun kanneen afaan Oromoo hin dhageenye dabalatee Hacaaluu weellisaa siyaasaatti fudhatu. Innis kana quba qaba. Ta'us itti hin dhimmu. Ani nama siyaasaa miti. Artistii Oromooti. Jiruuf jireenyi hawaasaa weelleetiin xiinxalluun nama siyaasaa hin taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbu. Isheen jedhee jala qaba. Biyya tokko qaba. Weellisaan Hacaaluu fakkeenya ta'ee dabalatee weellistoonni Oromoo danuun biyya abbaa isaanii irraa fagaatanii biyya ormaa jiraatu. Hedduun isaanii yoo boqotan malee jira. Biyya ambaatti deebi'anii hin jiran. Kanaaf fakkaatu hedduun nama Hacaaluu biyya keessa jiraachuu isaatti kan raajeffaman isaan garuu akkanatti yaadatu raajiidha. Yeroo koonsartiif Ameerikaa dhaqe achitti hafa jedhanii kan eegaa turan garuu hin taane. Ani biyya abbaa kootiitti deebi'a. Ajjeesee biyya hin baane. Akka artistii tokkootti waan natti dhagahame sirbe. Gara fuulduraattis nan sirba. Biyya baqachuun dhaloota irraa kanarratti dhaabbachuu qaba. Kanumarraa eenyutu waddeessa eenyutu jaldeessa. Eenyuun waddeessa ta'ee ari'u eenyuun jaldeessa ta'ee baqatu jedhee ijoollee waddeessaa ennaa xiqqeeffatan jedha. Warri sirna darbeef dhibbeedhaan iyyuu biyya keessa jiraatu. Keenya addatti maali kan uummanni keenya baruu qabu. Hacaaluun akka weellisaatti doorii wallee isaanii raadiyoo irraa dhaga'anii gammadan miti. Miidiyaalee hedduu weelleewwan isaa lagatu. Hin taphachiisanis uummata sirbuuf bira hin gahan. Ta'us isaaf rakkoodha miti. Weellisaan Hacaaluun miidiyaa biyya keessaa jiran erga lagatamee waggaa 5 ta'uuf jedha. Waggaa 4 darbe 5ffaa deema. Maaliif akka hin taphachiisne isaantu beeka. Ani dhimmaa miti. Kootis miti. Nan yaaddesses hin beeku. Nan yaaddessus maaliif jennaan teekinooloojiidhaan affeeruu dhabuu isaaniiti isaantu miidhama jedha. Sababa kanaaf miidiyaalee hawaasaa kanneen akka weellisaa Hacaaluuf kanneen kana guddaadha. Weelleen isaanii haala salphaadhaan akka uummanni dhaga'u godhanii jiru. Weellisaan Hacaaluun sirba qofaa miti. Jaalala ijoollummaayuu eega amma bultii horate. Haati warraa isaa Faantuu Damisoo diroo ogeettii fayyaati. Intala tokko wabii kan jedhamtu waggaa 2 dura godhatanii jiru. Ammatti isheen mucaa guddisuuf hojii dhaabde. Sirba isaa oolmaa kee natti ulfaate jedhus jaalallee isaaf sirbame. Erga bultii walitti dhufnee waggaa 7. Erga jaalalaa walitti dhufnee garuu waggaa 15 ol. Ayyaana isheetiin nan milkaa'e baay'een ishee jaaladha jedhaa ture. Hacaaluun yeroo dhiyoo keessattis koonsartii guddaa qopheessuun yaada qaba ture. Akkasumas tibba kana rakkoo isa mudateen yookaan ajjeechaan isarratti mudate kanaan mootummaan warra Hacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhu maqaa dhahee ture. Isaan keessaas namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti kallattiin qooda fudhatan 3 keessaa 2 to'annaa jala oolchuun haati alangaa federaalaa Adaanech Abeebee miidiyaa keessatti himanii turan. Wanta akka osoo addaan hin hubatin maqaballeessiidhaaf yookaan qorannoo gahaa osoo hin taasisin wama ofii dalagan yookaan ofiin ajjeechaniin miidiyaa isaaniitti bahanii waan garagaraa fi waan hin malle haasayaa turan.
Adaanech Abeebee yookaan haati alangaa federaalaa Itoophiyaa jechuudha. Nama sadii ajjeechaa Hacaaluu irratti kallattiidhaan hirmaatan jedhe. Fi gareen namoota kana duuba jiranis jedhe maqaa dhahanii jiru. Aluma kanaan namoonni ajjeechaa Hacaaluu raawwatanii jedhaman Xilaahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo to'annaa jala ooluun himamee jira. Namni sadaffaa Kabbadaa Gammachuu jedhamu ammoo barbaadamaa jira jedhan Adaanech Abeebee. Akka haati alangaa Adaanech jedhanitti artistii Hacaaluu Hundeessaa rasaasa dhukaasee kan ajjeese Xilaahuun Yaamii nama jedhamu yoo ta'u magaalaa Finfinneef naannoo galaan akka jiraatu himameera. Abdii Alamaayyoof Kabbadaa Gammachuu ammoo ajjeechaa kana keessatti kallattiin qooda qabu jedhamu. Namoota sadeen garee Shanee jedhamurraa ergama fudhatanii ajjeechaa kana raawwatan jechuudhaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo Shaneetti waan kana itti dhiibaa jiru. Waan isaan irraa quba hin qabneen isaan waan kana dalagi jechuun gocha ofii dalagan gara Shaneetti achi qabaa akka jiran uummanni Oromoos hubatee jira. Namni lamaan to'annaa jala oolanis wayita qorataman jechuun kanneen yeroo garagaraatti miseensota garee Shanee jedhamu kanaan wal arganii ajjeechaa kan raawwatan walii galuu isaanii himaniiru jedhu Adaanech Abeebee. Nama kana dookumeentarii adda addaa irratti dalaguun isintu ajjeese jechuudhaan waan hin taaneef waan hin malle yookaan waan hin fakkeenne walitti qindeessuudhaan dhaaba Shanee maqaa balleessuudhaaf waan kana kan dhiyeessan ta'uu isaanii bira geenyee jirra. Namoonni kunniin jecha kanaan miseensota garee Shanee ergamtanii isiniif kennine isin afaan Oromootii walitti ammoo afaan Tigreetiin haasaa ture jechuun isaanis adde Adaanech Abeebee himanii jiru. Wanta kana Shanee fi uummanni Tigraay yookaan Hiwaat wajjiin waan kana qindeessan jechuuf waan isaan irraan tolle yookaan waan dhugaarraa fagaate kan dhiyeessan ta'uusaa hubannee jirra. Ergama kana akka raawwataniif jecha sababni itti himameef mootummaan federaalaa dadhabuu gara Jibuuti waan adeemaa jiruuf gara rakkoo caalutti akka hin galleef jedhanii sossobuu jedhan ibsichi. Namoonni isaan ajjeesan dursee akka itti hin himneef maqaa tarreeffame akka kennamuuf qofa akka itti himame namoonni kanneen dubbataniiru jedhan. Namoonni kunniin eeruu jiraattota naannoo galaanii kanneen to'atamus himanii jiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 ture konkolaataa isaa keessatti kan ajjeefame. Ergasiis hokkara uumameen namoonni 200 ol yoo du'an namoonni 4,700 ol ammoo hidhamanii jiru. Ajjeechaa goota kanaa irratti xiinxalaan siyaasaa duraanii obbo Jawaar Mohammadis akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi hedduun isaanii aktiivistoonni Oromoos dabalatee hedduun isaanii kan hidhamanidha. Obbo Jawaar Mohammad du'ee Hacaalutti makama malee wanni inni magaalaa Finfinnee keessattis falmaa tureef Finfinneen ta'u Oromooti jechuuf waan falmaa guddaa gaggeesseef Finfinnee irratti awwaalamuu qaba jechuun falmi guddaa kan gaggeesse yoo ta'u mootummaan Biltsiginnaa garuu fuudheet gara Amboo akka geessedha odeeffannoo achirraan rakkate. Wanni kana hanga ammaa xiinxalaan siyaasaas obbo Jawaar Mohammad hidhaa keessatti dararaa garaagaraa kan irra gahaa jiru jechuu isaanii waan achirraa hubannedha. Kanaaf uummanni Oromoo goota Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa hedduu waan jaalatuuf akkasumas innis jireenyi isaa jireenya Oromoo waan ta'eef jireenya Oromoo keessattis nama hayyoo cimaa fi artistii qofaa miti. Artistii qofa osoo hin taane nama uummata Oromootiif quuqama guddaa qabu. Nama quuqama Oromoo guddaa qabu uummanni paartii Biltsiginnaa dhugaa jirtu waan miidiyaa OMN irratti dhibba darbee intarvii godhaniif jecha kan ajjeesaniidha. Weellistoonni Oromoo hedduun isaanii du'a Hacaaluu irratti waa hedduu jechaa turan. Akkasumas weellistoota Oromoo kana keessaa hangafni weellistoota Oromoo Alii Birraa akkana jedha. Alii Birraa waa'ee Hacaaluu haala ibsuuf jecha jalaa badan wayitti akka itti miira ibsatu rakkata. Akka ogeessaa muuziqaa tokko otoo hin taane kan ilaalu kan ibsu gootota Oromoo keessaa tokko jedheetiin isa madaalu jedha obbo Alii Birraa.
jabinaa fi dadhabbii qabaachuu isaa uummata Oromoof Oromiyaa qofaa miti dhaamsi inni dhaamu jedhe Aliin. Bakka cunqursaan jiru hundattuu uummata sana hundaaf nama dhaabbate jechuunis ibsa. Afaan ittiin sirbitu afaan Oromoo ta'e malee qabiyyeen isaa osoo hiikamee rakkataa addunyaa keessa jiru maraaf kan ta'uudha jedha obbo Alii Birraa. Kanaafis Hacaaluun Hundeessaa goota keenya qofa osoo hin taane goota addunyaati jedhee achitti isa ramade jechuunis ibsa. Hacaaluu Hundeessaa dhugumatti goota Oromoo qofa osoo hin taane goota addunyaati. Dhimma uummata Oromootiif qofa osoo hin taane dhimma cunqurfamtoota maraati kan ilaalu. Wanni inni sirbes weellisaa qofas osoo hin taane nama dhimma Oromootiif baay'ee cinqamudha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Hanga isinii dhiyeesse Areenii Kadiir.